Akkam jirtuu kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Jaalallee Entertainment. Har'aas barumsa keenya histirii kutaa 11ffaa mata duree 2.5 walitti deebinee jirra yookaan yuunitii 2f mata dureen kun mata duree xumuraati jechuudha. Mata duree keenya har'aatiin The Rise and the Spread of Christianity dha barannaa. Kana jechuun immoo ka'umsaa fi akkasuma babal'ina kiristaanummaa jechuudha. Kiristaanummaan jalqaba akkamitti eegalee fi boodarra akkamitti babal'ate yaada jedhamu waliin ilaalla jechuu waan qorattoonni seenaa mirkaneessan. Mata duree kana yeroo barannu waa'ee Yesuus Kiristi jira, waa'ee Yesuus Kiristoos jechuudha. Waa'ee kana yommuu barannu namoonni akka amantaa keessanitti waa'een isaa wal dhabuu danda'a. Amantaa musliimaa fi kiristaanummaa keessatti waa'een isaa garaagarummaa qaba jechuudha. Kanaaf ilaalcha amantaa keessaa ba'a akka saayinsiin jedhutti akka histiriin jedhutti waliin ilaalla jechuu kooti. Dhiifamaa nu faana turaan ammallee gaafii keenya jechuudha. In 63 before Christ bara 63 dhaloota Kiristoosiin dura jedha. The Romans had conquered Judea, the southern part of Palestine where most Jews of the time lived jedha. Kana jechuun Roomaan Yihuudota kutaa kibba Falastiin keessa jiraatan yeroo sanitti Yihuudonni irra caalaan keessa jiraachaa kan turan kibba Palestine lafa amma weerarri irra jiru kan Gaazaatti aanee jiru amma daangaa Israa'el keessatti argamti bakki kuni. Yeroo saniif Palestine kan turtetti 63tti dhaloota Kiristoosiin dura Roomaan mo'attee konkeer gootee of jalatti qabdee turte. The Jews had long believed in a monastic religion, Judaism jedha. Kana jechuun immoo Yihuudoonni yeroo dheeraadhaaf otoo Yesuus Kiristiin dhalatiin dura waaqa tokko kan ta'etti amanaa turan jechuudha. Waaqni sunis waaqa Yihuudota kan jedhamudha. Amantaan isaaniis Judaismii yookaan Yihuudaa kan jedhamudha. Amantaa kana hordofanii to avoid violating the Jewish belief in one God, the Romans allowed them religion freedom as they did elsewhere in the vast empire jedha. Kana jechuun immoo warri Roomaadha amantii Yihuudoonni waaqa tokkicha jedhanii qaban kana akka hin cabsineef akkuma mootummaa bal'aa sanaa keessatti bakka biraatti bilisummaa amantii isaaniif eeyyamanii turan jechuu. Waaqa akka waaqessan garuu immoo kan isaan to'atee bulchuu warra Roomi. Isaan hojii amantaa gaggeessu. While most Jewish were reluctantly willing to live under Roman rule, other called Zealotes were not jedha. Kana jechuun immoo yeroo sanitti Yihuudoonni baay'een isaanii bulchiinsa Roomaa jala jiraachuudhaaf fedhii otoo hin ta'in fedhii kan qaban osoo hin ta'in warri kaan hinaaffaa jedhamanii irratti waan duulamuuf sodaa kanaaf turan jechuudha. Zealotes kan jedhu kuni hinaaffaa ta'uu kan argisiisudha. They called on Jewish to revolt against Rome jedha. Kana jechuun immoo Yihuudoonni Roomaa ittisuudhaaf akka fincilan waamicha sababii hinaaffaa kanaatiin uumamee turee jira jechuudha yeroo sanitti. Some believed that a Messiah or anointed king sent by God would soon appear to lead their people to freedom jedha. Kana jechuun tokkoon masihii yookaan masihii jechuun waa'een kun amantaa keessatti sirrii jira. Afaan Arabaati masihii jechuun Kiristi jechuudha. Kana jechuun immoo qulqullummaa argisiisuuf jecha fayyadamu. Mootiin dibamee Waaqayyo biraa nama ergame yookaan nama waahii hafuuraan hojjetu jechuudha. Yeroo dhiyootti saba isaanii gara bilisummaatti geessuuf akka mul'atu ni amanu turan jechuu. Namoonni Yihuudotaa kuni yeroo Roomaan qabatee ture sanitti dhaloonni nama waaqa biraa ergamee isaan baraaruu dhiyaataa akka jiru yeroo gabaabaa keessatti uumamuu akka danda'u
amananii yaada san hordofaa turanii. However jedha wanti suni haa ta'uu malee the rebellion did not last long jedha. Fincilli kun yeroo dheeraa osoo hin turini maal ta'e in 70 after divine the Romans crushed the revolt and then destroyed the Jewish temple that ushered in a gloom period of Jewish enslavement jedha and dispersal jedha. Kana jechuun immoo bara 70tti dhaloota Kiristoosiin booda jechuudha. Roomaan fincila sana caccabsuudhaan mana qulqullummaa Yihuudotaa kan yeroo dukkanaa gabrummaa fi yeroo faca'insaa Yihuudota walitti qabe yookaan walitti fide barbadeessite. Kana kan goote Roomaadha jechuudha. Over the century since the destruction of Jerusalem, Jewish religion teachers called rabbis have extended and preserved the Jewish law and Judaism has survived jedha. Erga mana amantaa kana barbadeessiteen booda Roomiin erga Jerusalem diigamtee jaarraa darban keessatti barsiisonni amantii Yihuudotaa kan Rabbi jedhamanii beekaman seera Yihuudotaa dheeressanii seera sana kunuunsuudhaan amantii Yihuudotaa akka lubbuun hafu akka turu godhamee ture jechuu sababa weerara Roomaa kanaan akka hin banneef tursiisuu danda'anii. As turmoil engulfed the Jewish in Palestine, a new religion, Christianity, arose among them jedha. Jeequmsi Yihuudotaa Palestine keessa otuma jiruu yeroon liqimsituudha uumame. Yeroon kunis amantiin haaraan kiristaanummaa jedhamu isaan gidduutti ka'e yookaan isaan gidduutti uumame. Almost all the information we have about the life of Jesus comes from the Gospel, the first 4 books of the New Testament of the Christian Bible, which early Christians attributed the writing of these books to 4 followers of Jesus named St. Matthew, St. Mark, and wanni kun jedha waa'een kitaaba kanaa odeeffannoon nuti waa'ee jireenya Yesuusiif qabnu hundi akka jechuun danda'amutti waa'ee isaa wanti nuti beeknu walumaa galatti wangeela irraa kan argamne yookaan kitaaba sanirraa kan arganne yommuu ta'u, kitaabonni kakuu haaraa macaafa qulqulluu kiristaanummaa keessaa macaafa 4 jalqabaa kiristaanonni durii barreeffamni kitaabota kanaa hordoftoota Yesuus 4 kan maqaan isaanii qulqulluu Maatiyos jedhamu, akkasuma qulqulluu Maarqos jedhamu, qulqulluu Luuqaas kan jedhamuu fi akkasuma qulqulluu Yohannes nama jedhamu. Luuk kan jedhu kun Luuqaas jechuudha. St. John kan jedhu kun immoo qulqulluu Yohannes jechuudha. Jara afran kanaan kan barraa'e jechuudha kakuu haaraan. Accordingly to Jesus, a person's major duties were to love the Lord your God with all your heart and to love your neighbor as yourself jedha. Kana jechuun immoo akka barsiisa Yesuusitti dirqamni guddaan namni tokko garaasaa guutuudhaan Waaqayyo gooftaa kee jaallachuu kan jedhu barsiisa baay'ee akka arkaana yookaan ulaagaa kiristaanummaatti itti fayyadamamu. Garaa kee guutuun Waaqayyo jaallachuu tokko, akkasuma immoo nama kee yookaan nama ollaa keetii akka ofii keetti jaallachuu kan jedhu ture jechuu barsiifni isaa kuni. He also emphasized the importance of forgiveness jedha. Kana jechuun immoo akkasuma immoo inni dhiifama gochuunis barbaachisummaa isaa
cimsee dubbateera jedha barsiisa isaa san keessatti. Dhiifama namaa godhuun waan baay'ee xiyyeeffannoon godhamuufii qabu akka ta'e. Some Jews welcomed Jesus to Jerusalem jedha. Yeruma kana keessa immoo Yihuudoonni tokko tokko Yesuusin gara Jerusaalemitti simataniiru yookaan waliin akka baratamu ta'amee ture. Others regarded him as a dangerous troublemaker jedha. Garuu immoo namoonni tokko tokko kaan simatanillee kaan immoo akka nama balaadhaaf nama rakkisuutti isa ilaalaa turan. Akka nama bu'aa buusuuf hin argamnetti. Jewish priests in particular felt that he was challenging their leadership jedha. Kana jechuun immoo keessumattuu luboonni Yihuudotaa gaggeessummaa isaanii mormaa akka jirutti itti dhaga'amaa ture. Yeroo sanitti akka nuti liiding goone yookaan dursinee uummata hin gaggeessifneef liidarshippii keenyatti chaalenjii ta'a. Chaalenjii kana uuma jedhanii yaadaa turanii. To the Roman authority, he was seen as a revolutionary who might lead the Jewish in a rebellion against Roman rule jedha. Kana jechuun immoo abbootiin taayitaa Roomaa birattis inni akka warraaqsa Yihuudotaa bulchiinsa Roomaa irratti fincila kaasuu danda'utti ilaalamaa ture. Nama uummata qindeessee aktiivistii kan jennuun kan amma addunyaa ammaa kana keessatti aktiivistii jedhama. Namoota nama kakaasanii mootummaa irratti duula banan akkasitti ilaalaa turan jechuu. Akka amantaaf deemuu otoo hin taane akka hawaasuma qindeessee mootummaa Room irratti dursisuu ilaalaa turanii. Akka macaafa irratti jirutti immoo boodarra loltuu Roomaatiin waraanamee dhiigee akka turefaatu dubbatama. At about 30 after divine, he was arrested and was tried and then commanded to death by crucifixion jedha. Kana jechuun naannoo bara 30tti dhaloota isaatiin boodatti hidhamee murtii argatee boodarra murtiin isaa kun fannifamuudhaan akka du'u itti murtaa'ee ture jedha. The first Christian were Jewish in Palestine and Syria jedha. Kiristaanonni jalqabaa Yihuudota Palestine keessa turanii fi akkasuma Yihuudota Sooriyaa keessa turaniitu jalqaba kiristaana ta'e jechuudha. So many Gentiles non-Jewish were converted to Christianity jedha. Akkasuma immoo lakkoofsi kiristaanotaa kuni namoota utuu Jewish hin turin yookaan Yihuudota otoo hin ta'in sanyii biraarraa hedduun isaanii gara kiristaanummaatti deeman yookaan kiristaanummaatti amantii jijjiirratanii. The number of Gentile Christians gradually exceeded that of the Jewish Christians jedha. Kana jechuun lakkoofsi kiristaanotaa amantaa duraan ture kan naannoo sanii caalaa Yihuudota caalaa suutaan baay'inni namoota naannoo san jiraatanii kiristaanota ta'aa Yihuudota caalaa dhufan jechuudha. Finally jedha dhumarratti Jewish Christians were either assimilated into Gentile Christianity or went back to Judaism and ceased to be Christian jedha. Kana jechuun immoo dhumarratti kiristaanonni Yihuudota yookaan kiristaanummaa jalqaba amantaa iddoo san ture kanatti namoota makaman yookaan gara amantii Yihuudotaatti deebi'anii kiristaanummaa dhiisuu akka qaban Yihuudotaan ajajni itti kenname. Namoonni amantaa isaanii gatanii amantaa kiristaanaa yookaan amantaa haaraa kanatti makaman. The head of each local Christian community was the bishop jedha. Hoogganaan hawaasa kiristaanaa naannoo tokkoo naannoo hundumattuu luba
ture yookaan immoo nama qees jedhamuun hoogganama jechuu bishooppiidhaanii. In time jedha yeroo booda archbishop appeared who had spiritual authority over the bishop, other clergy and the light of a large area jedha. Kana jechuun yeroodhaaf bishooppiin erga hoogganamee tureen booda san booda immoo luboonni olaanoon arkibishooppi jedhaman luboonni abbootii amantaa biroo fi qeensota biroo naannoo bal'aa irratti argaman aangoo hafuuraan isaanii kenname warri qaban mul'atan. Arkibishooppi warri jedhaman overbishooppi kan ta'anii fi kilarjii hunda caalaa aangoo hafuuraa kan qaban. Then the rank of patriarch emerged jedha. San booda immoo sadarkaan abbaa manaa ni mul'ate jedha. Kan patriarchii jedhamu kun ni beektan jedhee yaada. Patriarchiin Itoophiyaa keessa illee jira. Kuni eega arkibishooppiin uumamee dhufe spiritual authority over archbishops jedha. Patriarchiin kun immoo humni isaa luboota ol'aanoo yookaan arkibishooppii kana caalaa baay'ee warra sadarkaa guddaa qabanidha. Akkasuma immoo warra phaaphaasota abbootii amantaa biroo fi qeessota biroo baay'ee irratti aangoo hafuuraa qaban warra turedha jechuudha. Other clergy and laity over very large region called patriarchates jedha. Warri patriarchii kun sadarkaan isaanii kan caalaa sadarkaa olaanaadha jechuu kanaaf. There were 5 patriarchs: Rome, Alexandria, Antioch, Constantinople and Jerusalem jedha. Kana jechuun immoo sababii kanaaf patriarchiin humna hafuuraa qabu yookaan aangoo hafuuraa qabu naannolee gurguddoo patriarchii jedhaman patriyaarkota 5tu turan addunyaa kanarratti. Room akkasuma Iskandariyaa akkasuma Annoksiyaa fi Constantinople fi Jerusalem iddoolee 5 kanatti kan argamu jechuudha. Earlier the patriarch of Rome, also called the Pope, was claiming leadership over the other patriarchs jedha. Kana jechuun immoo sababii kanaan dura patriyaarkii Roomaadha Phaaphaasii jedhamuunis ni waamamu. Haala kanaan duraatiin jechuudha. Abbootiin warra biroo irratti abbootiin warra Roomaa kun warra biroo irratti hoggansa himachaa kan turanidha jechuu. Claiming leadership over the other patriarch jechuun jarri kun Pope jedhamuudhaan warra biroo irratti illee gaggeessummaa yookaan hoggansummaa himachaa kan turanidha. From about the middle of the 3rd century onwards, monasteries where monks and nuns lived in a separate community were established jedha. Kana jechuun immoo gara walakkeessa jaarraa sadaffaarraa eegalee manneen amantii monoksoonnii fi abbootiin amantii hawaasa adda addaa keessa jiraatan hundeeffaman jechuu. Kun kan eegalame jaarraa sadaffaa keessa walakkeessa jaarraa sadaffaa. These monks who lived together had a leader called about, and those monks who lived alone were called hermits. Kana jechuun monoksoonni waliin jiraatan sun gaggeessitoota maqaan isaanii aboot jedhamudha. Monoksoonni immoo kophaa kophaadhaan jiraatan maqaan isaanii hermitis jedhamuudhaan beekama. Wantoota kana addatti qabachuu qabdanii kunoo iddoon jala sararee isinitti argisiisu kan aboot kan jedhamu kanaa fi hermitis kan jedhamu kana monoksoota jechuu. Maqaan isaanii aboot kan jedhamu monoksoota waliin jiraatan, hermitis kan jedhamu immoo kan kophaa kophaa jiraatanidha. Doctrines which were rejected and commanded
approved by the church were called heresies, and the followers of this doctrine were called heretics jedha. Kana jechuun barumsi mana amantii kiristaanaatiin fudhatamu kanneen balaaleffatu bida'aa jedhamuu fi akkasuma hordoftoonni barumsa kana jala deeman gantoota jedhamuudhaan kan beekamanidha. Kana jechuun heretics jechuun namoota wantoota barsiisa Yesuus Kiristoosiin ala ta'an jala deemanidha. Diktoraayiniin yookiin barumsi isaan kenname kan jirudha. Ammoo wanti rejected ta'e yookaan dhaabbileen mana amantaa kiristaanaa yookaan beeta kiristaanii baay'een irra hojjetanii wangeelota iddoowwan ta'e keessaa reject godhan san jala deemuun namoonni bida'aa hordofan. Bida'aa jechuun waan haaraa yookaan heresis jechuun bida'aa jechuu. Kana jechuun waan barsiisaan ala jiru guyyaa keessaa kan uumamu kanaan bida'aa jedhama. Kana this church's doctrine were approved by church council, which were meeting of the patriarchs, archbishop and the bishop of the church. Kana jechuun barumsi mana kiristaanaa kuni kan raggaasifame manneen marii waldaa kiristaanaa kan walgayii abbootii luubotii akkasuma angafootaa fi phaaphaasota mana kiristaanaatiin kan gaggeessu ture jechuu manni marii isaanii kuni. The Council of Nicaea in 325 after divine established the doctrine of the Holy Trinity, and this doctrine was confirmed by the Council of Constantinople in 385 after divine. Kana jechuun immoo yaa'iin naaqeyaadha. Bara 325 dhaloota Kiristoos duratti barumsa sadeen tokkummaa qulqulluu kan hundeesse yommuu ta'u, barumsa kanaan bara 385 dhaloota Kiristoos dura yaa'iin Constantinople Council of Constantinople in 385 after divine the doctrine of the Holy Trinity says that one God exists in 3 persons. Kana jechuun immoo yaa'iin taa'ame kuni Constantinople yookaan iddoo amma Turkii jedhamu kanatti kan mirkanaa'edha. Kana jechuun immoo waaqa tokko kan namoota sadii irratti exist ta'u yookaan jiru jechuudha. Kana jechuun God the Father, God the Son or Jesus, and God the Holy Spirit, and that all these persons are equal jedha. Kana jechuun immoo Jesuusii fi Waaqayyoo Hafuuraa akkasuma namoonni kun kan gooftaa Waaqa Abbaa Waaqa Ilmaa kan jedhamu kana jechuu Waaqa Hafuura Qulqulluu sadeen Waaqa tokko kan jedhan maqaa Waaqaa kan Ilmaa kan Abbaa jedhamee san booda sadeen Waaqa tokko kan jedhan achirraa kan dhufedha. Kana kan murteessee yaa'ii mana marii Constantinople bara 385tti erga Yesuus Kiristoos du'ee waggaa 355 ture booda jechuu wanni kun kan mirkanaa'e waan isaan dhaamamee miti akka kitaabni jedhutti. Yaa'iin kuni akkamiin akka ta'e the doctrine of Holy Trinity, Holy Spirit and the Council commanded Arianism, a belief that rejected the divine nature of Jesus. Kana jechuun manni marichaa Arianismii amantii waaqummaa Jesus kan dide ni balaaleffata jechuu. Manni marii kuni yeroo bara 385tti yaa'ii kana taa'ee waan kana godhu namoota yaada kana morman namoota amantaa keessattis barsiisota ta'anillee ta'an balaaleffatee amantaan ala kan godhu jechuudha. The early Christians faced serious persecution from the Roman rulers,
because Christians would not make sacrifice in honor of the empire jedha. Kana jechuun kiristaanonni durii kiristaanonni mooticha kabajuuf aarsaa waan hin dhiifneef bulchitoota Roomaa irraa ari'atamanii wantoonni ari'atamni yookaan dhiibbaan cimaan isaan mudatee ture jechuu bara durii early kiristaanii keessa. Sababniin kanaa immoo but refusal to sacrifice was considered as political disloyalty by the Roman government jedha. Garuu wareegama didatuun yookaan wareegama mootiif godhamu san dhoorgatuun isaanii mootummaa Roomaatiin ilaalamaa kan ture akka yaada siyaasaa fi mootummaa Roomaatiin amanamummaa dhabuutti waan raawwatametti ilaalamaa ture jechuudha. Amantaatu kana ajajama waan hin seeneef wanti kun hundi kan ta'aa ture. However jedha sun ta'aa turullee garuu the number of Christian and the Christian churches increased from time to time in the midst of severe persecution jedha. Kana jechuun immoo wantoonni ari'atamaa kuni haaluma cimaa jiru kana gidduutti lakkoofsi kiristaanotaa fi akkasuma lakkoofsi waldaa kiristaanaa yeroodhaa gara yerootti dabalaatuma dhufe. With the conservation of Constantine or the Roman to Christian, the persecution of Christians come to an end in 313 after divine jedha. Kana jechuun Konstaantinoon yookaan Eastern Roomaa kan jedhamu suni gara kiristaanummaatti jijjiiramuu isaa ari'atamni kiristaana irratti raawwatamu bara 313 erga dhaloonni Kiristoos darbe bara 313tti akka xumuramu taasise. Erga mootummaan Room kan Konstaantiin jiru sun gara amantaa kiristaanaatti dhufe ari'atamni sun dhaabbatee kallattiin gara amantaa lallabuutti itti fufame jechuudha. The empire issued the Edict of Milan which guaranteed freedom of worship to all Roman Empire inhabitants. Kana jechuun mootichi Roomaa labsii Miilaan kan baase yommuu ta'u, labsiin kunis jiraattota Empire Roomaa hundaaf bilisummaa waaqeffannaa kan mirkaneesse ture jechuudha. Later jedha boodarra immoo the Empire Theodosius first 379 after 395 declared Christianity the official religion of the Roman Empire and repressed the practice of other faiths jedha. Kana jechuun immoo boodarra Empire maqaan isaa Theodosius jedhamu Theodosius tokkoffaan jechuudha. Bara 379 hanga 395tti amantii kiristaanummaa amantii ofiisaa kan mootummaa ittiin hoogganamu Empire Roomaa ta'uu ishii labsee gochaawwan amantii biroo ukkaamsee ture jechuudha. Christianity had a Western and Eastern church since 395 after divine jedha. Akkasuma immoo kiristaanummaan bara 395 dhaloota Kiristoos boodarraa eegalee waldaa dhiyaa fi waldaa bahaa qaba ture jechuudha. Waldaaleen kun the center of the Western Church was in Rome under the leadership of the Pope and the Eastern center was in Constantinople under the Patriarch jedha. Kana jechuun immoo waldaa gara dhiyaa jiru keessatti Room gara dhiyaa jiru keessatti hooggansi Paaphaasii jalatti kan hoogganamu yommuu ta'u, giddugalli bahaa immoo Constantinople keessatti Patriarchiidhaan kan hoogganamu ture jechuudha. In 1054 after divine, Christianity was split into the Catholic
West and the Orthodox East jedha. Kana jechuun bara 1154tti erga dhaloonni Kiristoos darbeen booda kiristaanummaan bakka lamatti adda baate, kaatolikiin gara dhiyaa fi akkasuma ortodoksiin gara bahaatti adda baate jechuudha.